Neden yaptın bunu? Seni amcam gibi görürdüm. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل يوم توتا في أردوف توتا خين. إيجا كوجي الرخنة إنت لخينيا كان كوتا جهفا يوكان كوتا كوتا تكافي كوتا لما قبل نرفني تجرا. إيجا إنت لخينيا كان الرخي ستون تورن تي إلى لو بولشان إزنيك أمتي سامالف أجيسا. أورهال لولتوتا غارا كيستي إتلو في توكوف كيجو كاي تجرا. لولتوني سو لولتوتا إنيوتي. على الدين في شينشا منغولتو ولين وليغلتي غوچودا لغاني تجرو. غيرو منغولتي وليغلتي سنفرتا. شينشا به وليغلتي غربان منغول akka isa waliin godhuuf waliigaltee na waliin ni goote jedhee gaafatee ture. Kanaaf inni gantuu ta'uudhaaf deema. Kanatti aansee Orhaan Bey kiyyoo keessa waan galee jiru fakkaata. Beeysa tokkoffaa keessa gara dhumatti. Kanaaf kiyyoo san keessa ni galamoo nagayaan achi keessaa ni baha. Akkasumas beeysa lammaffaa keessatti Imperaator Andronikos Iznik akka dhufuuf jiru Orhaan Bey dubbateeti jira. Dhufaatiin Andronikos tun maal fakkaata? Waan jedhamu kan ilaallu ta'a. Filaabiyoosii fi Faaximaan wal ni fuudhu. Kanuma wal qabate Sheinshaa Behim ilme isaa Yigitiif Faaxima Haatuun akka wal fuudhan yookaan akka itti heerumtuuf Osmaan Bey bira dhufee gaafateeti jira. Kanaaf Osmaan Bey isaaniif kennuu ni danda'a. Waan jedhamu viidiyoo irraa keessatti kan waliin ilaallu ta'a. Kanaaf viidiyoo keenya ka irraa kana turtiin keessan dhufaan akka ta'u abdii qabna. Warroonni chaanala Oro Record bakkeedhaaf haaroo taatan chaanala keenya subscribe godhachuudhaan mallattoo bilbilaa kana tuquudhaan ol irra kaadda. Akkasuma viidiyoo kana share godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Waan yaada isinitti ta'e marayyuu koomentii irratti nu barreessaa. Viidiyoo keenya ka irraa jalqabuudhaan duratti intiroo gabaabaa booda kan walitti dachaanu ta'a. Egaa walitti dachaaneeti jirra. Viidiyoon keenya kan irraa akkuma jalqaba irratti isinii kaafnee turre jalqaba irratti waa'ee dhimma bulchaa Iznik kana haa dubbannu. Akkuma viidiyoo darbe keessa yookaan kutaa shanaffaa keessatti akkuma gartan waliigaltee takka Orhaan achitti dhaqee akka nagaya barbaadu yookaan isaa waliin nagaya godhuu barbaadu dubbateeti jira. Sababni inni itti Orhaan Bey kana gochuu barbaadillee diina lama akka godhuu hin barbaanne akkasuma innilleen akka nagayaan isaa wajjin jiraatu gaafachuudhaaf dhaqe. Garuu gaa Orhaan Bey akkuma beektan karoora isaa duraan qopheeffatee jira waan ta'eef bulchaan Iznik illeen darsa isaa gurre yookaan galchaa warra buursaatiif ergeeti jira. Inni karoora baafatee akka nama nagayaa fakkeessuudhaan uummata biratti mootummaa kana maqaa balleessuudhaaf jecha san godhe. Inni nageenya barbaadaaf miti garuu mangoolota waliin nagaya barbaaduudhaaf san waa'ee kanaa booda irratti dubbanna. Garuu bulchaan Iznik uummata isaa duratti qaanyawee jechuun Orhaan qaanyeessee jechuudha. Ergasii Orhaan biraa deemeeti jira. Akka lola itti eegaluu deemuu irratti waliigalteen godhameeti biraa deeme garuu uummata duratti salphiseeti jira. Sababa saniif jecha uummata isaatiin uummanni isaa kanarratti waldhabdeen jidduutti uumamnaan uummata isaa achi keessatti amansiisuudhaaf jecha namoota tokko tokko warroota isaan morman achi keessatti ajjeesuun isaa yookaan du'aan isaan dabuun isaa ni mul'ata jechuudha. Kanumaan wal qabatee sababa kanaaf jecha inni achirratti yookaan uummata isaa warra dhiibbaa isatti godhan lubbuu baasuudhaan kaan doorsisuudhaan akka amansiise ni mul'ata jechuudha. Kan itti aanu immoo Orhaan loltoota gaara keessatti kiyyoo kaa'eef tokkotu jira. Isaa fi loltoota isaa lama wajjin kiyyoo kaayuudhaan muka garaagaraatiin yookaan muka kiyyootiin rukuteeti jira. Kun ammoo wanni mul'isu gaa loltoota Iznik keessaa af kiyyoo kaayeeti. Sababa sanitti gaara keessatti isaanii galuudhaaf deemu kiyyoo san akka waan duubaan kaayanii fi fakkaata. Sababa saniif loltoota gaara keessatti kiyyoo kaayee fi isaanii deemu jiru waan isaan duuba hordofaa jiraniif kiyyoo kaayee fi akka isaan kiyyoo keessatti qabee ni mul'ata. Akkasuma Alaaddiinii fi Sheinshaa Mangool waliin waliigaltee ni godhu waan jedhamu irratti Alaaddiinii fi Sheinshaa Orhaan akka waliigaltee taasisaniif dirqamatti kannee ergeeti jira. Garuu waliigaltee san gurbaan Mangool hin fudhannee maaliif jennaan dhiigaan akka xumuramu achi keessatti dubbateeti jira. Innillee waliigaltee kana fudhachuu hin barbaadu. Biyya san waan irraa fuudhanii jiraniif sababa saniif aarii san irraa kan ka'e innillee waliigaltee san hin barbaadu jechuudha. Kanaaf Mangool sun akka dhiiga barbaadu dubbateeti jira jechuudha beeysa keessatti yookaan waliigalteen kun dhiigaan akka xumuramu dubbateeti jira. Kana jechuun lola barbaada jechuudha. Kanatti aansuudhaan ammoo Sheinshaa yeroo san booda deebi'uudhaan waliigaltee akka mangooltichi isa waliin taasisu barbaadeeti jira. Kanaaf gaa Sheinshaa gantuu ta'uu ni danda'a jechuudha. Parsantaa inni gantuu ta'uudha baay'ee ol ka'aadha jechuudha. Sababa gantuu ta'uudhaaf jecha duubaa deebi'uudhaan akka waliigaltee gurbaan mangool isaa waliin godhu akkasuma akka odeeffannoo fi waan barbaadu innilleen arkatuuf jecha waliigaltee taasisuu barbaade jechuudha. Sababaan gaa inni kana gochuu danda'eef aangoo guututti irraa fuudhameeti jira. Aangoo walumaa galatti manni marii
guututti Orhaan harka akka taa'u dubbateeti jira jechuudha. Usmaan Bey aanguma walii galatti kannee jira. Inni akka bulchaa gosaatti qofatti bakka taa'uudhaan akka nama guddaa qofatti ganaa kan majlisa mariisisu yookaan teessuma isaanii paarlaamaa isaanii teessisu Orhaan akka ta'ee fi akkasuma olaantummaa kamiyyuu Orhaan akka irratti qabatu dubbateeti jira. Kanaaf jechuudha Orhaan Sheenshah akkuma beektan Orhaan hin barbaadu. Inni Orhaanii fi inni gonkumaa waliin galanii sababa saniif jecha Orhaanii wajjin walii galtee diduudhaan gurbaa Mangool waliin walii galtee akka taasisu achi keessatti jechuudha kan mul'atu tahaa jechuudha. Akkasuma Orhaan beekiyyoo keessa waan galee jiru fakkaata. Beeysa tokkoffaa keessatti jechuudha kutaa jaaffaa beeysa tokkoffaa keessatti gara dhumaa irratti eenyu jeeni ture akka waan duugaara keessa deemu jiru namni jechuudha duubaan akka waan kiyyoo keessa galeetti isin eenyu jechuun ture. Egaa bakka sanitti parsantaa 55 kan nuufi dandeenya. Tarii yookaan namoota haaroo ta'uu danda'a, tarii ammoo warroota jechuudha darviishota ta'uu danda'anii yookaan ammoo diina ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf parsantaa 55 kana yeroo itti geenye kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Maaliif jennaan shakkii waan qabuuf jechuudha. Namoonni tokko tokko dhokotanii waan dhufaniif namoonni isaalleen saniif san parsantaa hanqana kanninaaf jechuudha. Egaa gara beeysa lammaffaatti yeroo dachaane beeysa lammaffaa jalqabuudhaan duratti ammoo warroonni chaanaala keenya haaroo taatan akkuma isiniin je'ee subscribe godhachuudhaan chaanaala keenyatti dabalamaa isiniin jecha akkasuma viidiyoo keenya warri laayikiin godhin laayik godhaadha. Egaa beeysa lammaffatti yeroo dachaanu akkuma beeysa jalqaba irratti dhageessan Orhaan Imperaator Andronikos Iznik akka dhufuuf jedhu dubbateeti jira. Gaa sanirra dhaabbachuudhaan Jeerkutaay Bey dhufaatiin Andronikos tun dhufaatii lolaa ta'uu isaa achirratti dubbatee jira. Kanaaf Imperaator Andronikos dhufaatiin isaa kun dhufaatii lolaati jechuudha. Garuu Andronikos kun kan gaafa Usmaan jiru san immoo haaroo yoo jettan Andronikos kun aangoo guddaa qaba. Yooniif kan gaafa Usmaan san ta'e yoo sun ka dhufu ta'e dullacha ta'e dhufa. Yoo ammoo Andronikos tahameetuma maqaan aangoon isaa waan guddaa ta'eef dhaalaan isaalleen maqaa isaati Andronikos lammaffaa jee dhufuu ni danda'a. Yoo bifa saniin ka dhufu ta'e ammoo nama dardara ta'uu danda'a jechuudha. Geessa ta'uu danda'a. Dhufaatiin isaa kun akka dhufaatii lolaa ta'e akkuma Jeerkutaay jee sanitti dhufaatii lolaa ta'uu danda'a jechuudha. Akkasuma kanuma wal qabatee Filaaviyoosii fi Faaximaan wal ni fuudhu gaafii jedhamu irratti Filaaviyoosii fi Faaximaan jaalalti isaanii baay'ee walitti dhiyaachaati jira. Filaaviyoos akkuma torbee darbee filima keessatti gartan kanii fi lolaaf deemu kan haluu abbaa isaa baahachuudhaaf deemu sababa haluu sanillee hagas mara irratti xiyyeeffateen beeyin gara Faaximaatti ce'uudhaan dawaa isiif kennee ture. Kun mallattoo inni jaalachuuti mul'isa. Mee waa'ee isaa kana gara dhumarratti kan dubbannu ta'a. Turtiin keessan nu faana haa ta'u. Maal hunaatun Faaximaa fi Haliimee namni akka isaan kadhachuudhaaf deeme yookaan akka isaan akka fuudhan barbaadan namni akka jiru Usmaanitti dubbattee turte. Kanaaf namni dhufeeti jira jechuudha yookaan namni dhufateeti jira jechuudha. Kanaaf warroonni dhufate kun eenyufaadha yoo jenne Sheenshah Beytu dhufee gaafateeti jira. Sheenshah Beyim ilma isaa Yigitiif akka Faaximaa kannamtu gaafateeti jira. Garuu ammoo Faaximaan akkuma filima keessatti gartan hin barbaaddu. Nilferaatunilleen akka isaan heeruman akka hin barbaanne akka morkaa jirtu ni mul'ata jechuudha. Kanaaf ijoolleen hin barbaaddu garuu ni heerumanii waan jedhamu irratti garuu isaan kun waan heeruman hin fakkaatu. Usmaan Bey kana duras akkuma beektan Faaximaa odoo hin gaafatin murtii takkallee hin murteessu. Fadhii isaanii irratti hundaa'eeti fadhii isaaniitiin akkasitti murteessa. Kanaaf dhibbaan dhibbatti waan heeruman natti hin fakkaatu jechuudha. Parsantaa 55 tarii sodaa abbaa isaaniitiif kennuu danda'anii tarii ammoo heerumuu dhabuu danda'anii jechuudha. Kanatti aansuudhaan ilma Orhaan Bey haarawa dhalachuudhaaf deemu Nilfer dubbatteeti jirti. Bakka kana namoonni baay'een dinqisiifatanii jiru. Akkaataa itti Orhaan Beytti isiin itti dubbatte jechuudha. Baay'ee dinqisiifatanii jiru. Filimni kun lakka deemuun baay'ee bareedaati deemaatii jira. Namoonni baay'een yeroo jalqabaa san hin gammachiifne garuu ammaan tana akka bareedaa jiru namoonni baay'een ni dubbatu jechuudha. Kanaaf mee waa'ee ilma Orhaan Bey kana haaroo kana haa dubbannu. Ilmi Orhaan Bey haarooni kun duraan Orhaan Bey ilmaan lama qaba. Lamaan sun malee waggaa dheeraadhaaf akka ilmaan lama arkattee lamaanuu irraa deebi'ee yookaan osoo hin dhalin irraa deebi'ee jiru dubbataniiti jiru. Kanaaf ilma sadaffaa ammaan tan akka ulfootee jirtu waggaa dheeraa booda filima keessatti dubbataniiti jiru. Ilma isaa ilma sadaffaa kana kan dhalachuudhaaf deemu kana namoonni baay'een ni dubbatu. Ilmi isaa sadaffaan kun maqaan isaa Muraad jedhameeti dubbataati jiru. Muraad tokkoffaa jechuudha. Muraad kun akkuma beektan seenaa Orhaanitti aanee kanii fi sultaana ta'ee aangoo qabatu isaa. Sababni isaa maqaan isaa Muraad tahame jedhamee namoonni baay'een haasawaatii jiruuf jechuudha. Akkuma xiinxalaatti sababa ilmoon lamaan irraa deebiteef jecha maqaa kana fakkaatu akka moggaasan Muraad jechuudhaan akka moggaasan ni dubbatu jechuudha. Namoonni baay'een isinoo akkam jettuu yaada keessan irratti waa'ee Filaaviyoosii fi Faaximaatti yoo dachaan immoo Filaaviyoos tarii akkuma kanaan dura jennetti amantii Islaamaa fudhachuu danda'a jechuudha. Maaliif jennaan abbaa isaa akka hin ajjeefne yoo bare inni duraanii dhimma haluu bootiif akka ce'aa jiru Saarozilleen torbee
darbe dubbatee jira jechuudha filima keessatti. Kanaaf jechuudha Filaaviyoos amantii Islaamaa qabatee tarii fuudhuu danda'a jechuudha. Garuu waa'ee seenaa isa kanaa dubbatu namoonni baay'een akka hin jirrellee ni dubbatanii waa'ee wal fuudhinsa isaan lamaanii kana. Garuu waan ta'uu kan waliin laallu ta'a. Tarii Filaaviyoos Islaamee Faaximaa fuudhuu danda'a. Garuu isaan lachuutu akka wal jaalatan filima keessatti baay'ee mul'ataati jiru. Akkasuma Faaximaalleen eenyu si dire jedhee Filaaviyoos gaafannaan akka Filaaviyoos tahee itti himteeti jirti. Kanaaf filimni haala deemuu baay'ee bareedu jira. Filimni ammas baay'ee bakki inni irratti xiyyeeffate waa'ee Filaaviyoos Faaximaa kana inshallah kan waliin laallu ta'a. Yoo beeksisni haaroon biraa gallakkifame kan isinii xiinxallu ta'a. Kanaaf turtiin keessan waan nu wajjin gootaniif baay'ee galatoomaadha. Haga viidiyoo biraatiin walitti dachaanutti nagaan nuuf tura.